waliin haasa'anii waliin mallatteessanii booda moota akka turanii faannootu uummata fitee faannootu akka kana godhee uummata ka'aa jedhanii uummata kakaasan waliigala galtee kasiyaasaa kan waraanaa waliigalee mallatteessanii tokko taanee mootummaa lollaa tokko taanee mootummaa aangoo irra kaa'amnee aangoo qabanna jedhanii walii mallatteessanii wal deebi'anii qabooma kumaa baa'uutu nyaatti. Kana kun maadinni yoo jenne egaa ajandaa siyaasaa agartee waan barbaadan sana galmaan gahuudhaaf uummata aarsaa kaffalchiisanii dhiigi dhangala'u uummata. Sirna milikiin buqqisaa jechaan ture. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa jiru durayyuu waraanan turre. Akkuma kiyyan dayiteetis mililik daawwatte. Mootummaatu ijaaree lafa kana turanii. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan namoonni chaanaala keenya faaraa taatanillee subscribe godhaa viidiyoolee kanaan wal fakkaatu dabalataan argatuuf mallattoo notifiikeeshinii banuu hin dagatinaa yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa viidiyoo irraa waan isinitti mul'ate akkasumallee viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa mee jaal sanyii maal akka jedhan haasaa isaanii dhaggeeffannee kan walitti deebinu ta'a sana boodallee daawwattoota kiyya haasaalee hayyoonnii fi akkasumallee kaadiroonni bilisiginnaa duraanii kan amma immoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun beekaman jaal sanyii yeroo qeeqan hin argine jechuudha maaliif akka qeeqanii fi maal akka jedhan kadiree sanillee isiniifin dhiyeessa kanatti aansee jechuudha daawwattoota kiyya hanga dhumatti nafaana bu'a. Dhaqanii waliin haasa'anii waliin mallatteessanii waliigala galtee kasiyaasaa kan waraanaa waliigalee mallatteessanii tokko taanee mootummaa lollaa tokko taanee mootummaa aangoo irra kaa'amnee aangoo qabanna jedhanii walii mallatteessanii wal deebi'anii booda moota akka turanii faannootu uummata fitee faannootu akka kana godhee uummata ka'aa jedhanii uummata kakaasan kana kun maadinni yoo jenne egaa ajandaa siyaasaa agartee waan barbaadan sana galmaan gahuudhaaf uummata aarsaa kaffalchiisanii dhiigi dhangala'u uummataa kacabu uummataa itti bahii siyaasaa sana immoo kan dhimma itti bahu nama biraati jechuudha. Sila haasan akkanaa nama guddaa nama ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ta'eerraa waa hin malu ture haa ta'u diina wal gammachiisuu illee silaan inuma silaa osoo hafee baay'ee gaarii ture haa ta'u akkuma afaan isarraa dhagaa turtan daawwattoota kiyya akka jaal sanyiin jedhaa jirutti jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo waboo fi faannoo walii galanii lagatti waliin bu'anii walii galanii waliin haasanii walii galteerra ganii adda ba'anii jechuudha akka inni jedhaa jirutti yaada isarraa akkan hubadhetti jechuudha mootummaa kan maal jedhu yoo maal irratti walii gala yoo jettanii mootummaa kana kuffifnaadha mootummaa amma Itoophiyaa bulchaa jiru Abiy Ahmad inni kuffifnaa tokko taanee lollee waliin cabsina waan jedhamu irratti walii galanii adda ba'anii turanii jedhe kana gidduutti kan miidhamu uummata kan cabu uummata dhimma kana immoo deebi'ee kan dhimma itti bahu isaan osoo taane nama biraati qaama biraati jedhe okay dhugaadha as keessatti dhugaan tokko ni jira sobnillee ni jira jechuudha dhugaan jirtu fakkeenyaaf kan cabu uummata kan dhiigni dhangala'u uummata kan miidhamu uummata kan dhimma itti bahullee qaama biraati gaafa jedhu kana
keessatti dhugaan ni jirti beekadha dhugaa namaa hin jibbina dhugaa kun amma as keessatti waan dhugaan lafa kaa'e jechuudha abbaan fedhe walii galee abbaan fedhe dhiisee dhumaatiin gidduu kanatti miidhamni gidduu kanatti dhufu kan ummata ragaa jechuudha kun waanuma dhugaati jechuudha dhugaa lafa jirtu kan immoo faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo walii galee jedhu kana isaanumatu wal beeka malee kun rakkoo waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtuu fi akkasumallee ajajoonni lama isaan gidduu waan jiru san isaanummaa naaf itatanii malee nu waan beennullee hin qabnu hawaasnillee waan beekuu hin qabu akkuma beekamu kana durallee akka wal dhabdeen jirtu dubbatamaa ture jechuudha daawwattoota kiyya kana waan irraa beeknullee hin qabnu waan yaadallee irratti kennatan hin qabu jechuudha garuu faannoo fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu waliif gala jedhellee ani waa hin yaadu akka kiyyatti haa ta'u sila ajajaa waraana bilisummaa Oromoo namni ufiin jedhaa ture har'a yoo galee mootummatti illee harka kennatee diinatti harka hin kennanne qaama dhiiga isaa Oromootti harka kennatee haa ta'u sila waan akkanaa kana haasawuun diina gammachiisuuni waan irraa hin eegamne hundumaafuu game viidiyoo ni dhaggeeffanna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa jiru durayyuu waraanan turre mootummaatu ijaaree lafa kana turanii kanneen jedhan hedduutu gabaabumatti gaa namoonni haasaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatu galee sanyiin fa'a harka kennatanii wantoonni amma deemaa jiru kuni akka waliigalaatti nagaa Oromiyaa keessaa guutumaan guutuutti fiduu hin danda'u. Kanneen jedhanii akka dhuunfaatti naan kontaaktii godhanis sooshaal miidiyaa gubbaarratti kanneen agartee haasaanis haasaan suni waa hedduu laalee haasaan sun gosa lama of keessaa qaba. Gosa lama of keessaa qabu keessa namoonni sun iddoo lamatti ija lamaan laala jechuudha. Ija lamaan laala gaafa isin jedhu warreen jalqabaa waan ta'e kana hunda warra ololaatti dhimmatti ba'uu barbaadan. Warra ololaatti dhimmatti ba'uu barbaadan. Warreen dhugaa jiruuf haqa lafa jiru sana dubbachuu otoo hin ta'iini garee wayii garaa ga'uudha. Tumsa wayiitiif jecha akka lagummaa isaa taatu akka gandummaa isaa taatu waan agarsiisa tokko jaalataniif isa tokko jibbaaf jecha wantoonni haasaman achi keessa bal'aatu jira jechuudha. Bal'aatu jira. Kanneen akka kanatti haasaan kuni waan waraanas hin beekani. Waan jarmee waraanas hin beekani. Lola Oromiyaa keessatti lolamis hin beekani. Kasaaraa dhufes hin beekani. Isteeppii har'aa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan gubbaa jirus hin beekani. Waan waraanas hin beekani. Baay'een isaanii biyya garaagaraa ta'aniit oolaanii gubbaa ta'aniit asiin cabsii achiin cabsii asiin bayii akkana godhii yagoota koo yagamtuu koo kanneen akkanaatiif deebiin laannaa yoo jenne deebii laachuun nama rakkisaa akkatti deebii laatanis hin qabani jechuudha. Dhugaadha maraataa deebii laachuunis hin danda'amu akkatti deebii laatanis hin qabani. Gabaabumatti waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa loleen beeku hin lollee durayyuu mootummaatti ijaaree durayyuu akkana ta'ee jedhee yoo laanii gubbaatti na barreessan arga. Kashlabboota diina waliin saba ofii obboleeyyan ofii irratti dhagaa darbatuuf deebii quubsaa deebisa jechuudha Jaal sanyiin galatoomi jennaan ani Jaal sanyii deeggarullee baadhu galiisa isaa kana deeggarullee baadhu jechuudha dhugaa isaa nan deeggara jechuudha maaliif namni tokko kan garaa garatu beeka gaafa miidiyaatti bahee ibsa kennu haasaa quubsaa deebii namaaf ta'u gaafa deebisu nama quubsaa jechuudha kana jechuun maal jechuudha yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti waan Oromoon itti jirtuu fi Oromiyaan itti jirtu kan beeku waraana lafa san keessa socho'uu fi hawaasa ardii sanirra jiraatu qofa jechuudha. Warreen miidiyaarraa asiin cabse achiiseen asiin baase akkana godhe akkas godhe jedhu kun hundumtu jechuudha. Haadha fi abbaan isaatu waan itti jiran kan hin beekneetu jechuudha. Ufii firaasha bareedarra ciisee bishaan gaarii dhugee bishaan gaarii dhiqatee uffata bareedaa uffatee jechuudha. Oolaa halkaniif guyyaa saba wal fichisiisaa jechuudha. Garuu Oromoon Oromiyaa irratti waan tahaa jiru kan beeku waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa biyya sanii fi dachii Oromiyaa jedhamtu san keessa socho'u qofatu beeka jechuudha. Tokko kan beeku hin jiru jechuudha. Kanammoo madaa isaanirra geessee fi rakkoo fi gidirsa ummata irra ga'e kana ofirratti fudhatanii iyya saba ofii dhagahanii gara saba ofii harkallee haa kennatanii waraanni kun harkallee haa kennatu mee kennate mallee haa jennu bar diinatti hin kennanneeyyi. Yoo amma fakkeenyaaf faannoo waliigalee akkuma waraanni bilisummaa Oromoo gareen tokko faannoo waliigalee jedhamee innummaan afaan isaatiin dubbataa jiru kana sanirra bar deemanii
maaliif mootummaa sanitti harka kennatuun barkuun haaraa miti silaaf waraanni tokko gaafa uumamu waraanni lama gaafa gamanaa walitti ka'u tokkomatu injifata tokko harkuma kennata beekamaadha sun harka kennatuun immoo diinatti harka kennan namni kun saba ofiitti harka kennate jaalattee jibbitulee kan biyya bulchaa jiru Oromoodha addunyaan amma Oromootu biyya bulchaa Itoophiyaa Oromootu bulchaa jira beetti diinillee saniin beeka firillee saniin beeka garuu kashlaboonni tokko tokko kan fira fakkaatanii jechuudha jallaan nama keessa taa'eetuma nama qofforuutu jira jechuudha kanaaf immoo deebii gahaan deebee jeetii yaada jechuudha waraana yeroo ammaa kana namumni waraana deeggaru ni jira yoo ta'e keessaafuu jechuudha Oromoo ta'e yeroo ammaa kanatti jechuudha yeroo haati kan kee mormaa fi harkaa fi harmi citaa jirutti jechuudha waraanummaan iyya haadha ofiitii fi iyya abbaa ofii dhaga'ee obboleeyyan ofii saba ofii dhaga'ee yeroo ammaa kanatti gara iyyasa san rakkoo iyyasa sun irraa kaate furuutti hin deemne waraana kiyya jee sabni waan baadhatee deemuun ni fi nyaachisuu fi obaasuuf ni qaba hin qabu uummanni Oromoo eega waraana jibbee dhugaa yoo barbaadan waggaa meeqa lakkoofsifnee jira eega waraana jibbee jechuudha uummanni Oromoo maaliif sababa akkuma tana dura ajajaa waraana Jaal sanyiinu jechuudha kana dura ibsa miidiyaa BBCf kennetti uummanni sababa waraanni meeshaa baadhatee deemu qofaaf meeshaa sodaaf jalatti gajje'ee bulee nyaachisee obaasee dudda ofirra bobbaasee mana ofii bulchaa jira malee jechuudha waraana akka udaanitti ajeeffatee jira jechuudha uummanni dhugaan isiniin jedha maaliif barataan baroomsa dhabee barattuun barnoota ofii dhabdee carraa ofii mokkoratuu dhiifteeti eessa deemaa jirti taan baharatu nyaataa jira taan biyya namatti ilmi namaa gabroonfatu jira jechuudha gabrummaa namaa keessa diinqa namaa jirti jechuudha dubartiin teenyallee dargaggeessi keenya osila kan boru biyyaaf qabeenya ta'u kan boru biyyaaf gaaddisa ta'u kan boru biyyaaf waan guddaa uuma jettee yaaddu har'a sababa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti rakkoon uumameen barataan barnoota dhabee waan nyaatu dhabee jireenyi qaala'ee rakkoo fi gidiraa maatii isarra gaa jirtu dadhabee biyyaa baa jira jechuudha biyya namatti gabroomee jiraatutti jira jechuudha keessafuu bara 2023 dhuma irraa kaasee hamma 2004 amma dhuma irra jiru kanatti jechuudha ummanni Oromoo waraana eega ofirraa jibbe dhugaa rabbii tutturee jira bobbulee jira jechuudha kanaafu waraanni bilisummaa Oromoo ka bosona jirulleen jechuudha kan Oromooti kan Galeessa kan Oromooti siigalee kan itti harka kennatames kan Oromooti jechuudha kanaaf immoo ragaan ummata jechuudha ummanni gaafa waraanni bilisummaa Oromoo akkasitti konkolaataa guutanii dhufanii biyya abbaa ofii keessatti akkasitti qawwee dhukkaasaa galan jechuudha hidhannoo ofii guutuu waliin galanii baay'ee ummanni gammadee ummanni akka nagaa jaallatu laalamee dhugaa rabbii ber naguma isaan jaallatan laalamee waraana hinna jibbuu jibbiisa waraanaaf qabanii fi jaalala nageenyaaf ummanni keenya qabu ilaalamee akkasitti buqqaanii bayanii barri inumaa konkolaataa dhiisii bar kan harree fudhatee dhufee jira bar gammachuu waan biraa dhiisii harree fudhatee kan dhufee jira bar harree yaabbatee jechuudha kan konkolaataa hin qabne jechuudha kan harree yaabbatee dhufee jira jechuudha gammachuu nageenyi bu'ee jechuudha nageenyi bu'ee waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa wal taraaramee kan jedhurraa kan ka'e jechuudha gammachuu kanaafu ani akka kiyyatti jechuudha sila Oromiyaa keessatti akkuma hayyuun keenya obbo Jawaar Muhammad gara FB isaaniitiin maxxansee waraanni bilisummaa Oromoo kan amma gara mootummaatti dabalame kunillee kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo ganama saba ofiitiif jedhanii alatti banii ammallee murni tokko ala jiru sanillee gara fuul duratti yoo cimsee oofuu taate malee duuba akka hin deebifne beekuun barbaachisaadha jechuudha maaliif fakkeenyaaf kana durallee gaafa obbo Jawaar Muhammad faanti gara Wallaggatti deemanii namoonni gaaf sanfa fakkeenyaaf gara namoota 3,000 yoo dogongoruu baadde waraana gara nama 3,000 kan gale jechuudha kaayyoon waboo yookaan abaa'oo uf duuba deebi'ee jira hin deebine jechuudha kunoo inumaa cimee daranuu babal'atee jechuudha kan duriin daran dagaagee Oromiyaa guutuu keessa facee wal ga'e jechuudha amma bar kan gale waraana ajajaa tokkooti jechuudha kan fakkeenyaaf Gidduu Galeessa keessa socho'u sunu hundaa miti nama 800 jechuudha nama 800f diinni har'a surree keessatti fincaa'u jira jechuudha bakka ciisu ol ka'uu dadhabee Oromoo walii galte jechuun bakka ciisu ol ka'uu dadhabee jira jechuudha ilmi namaa dhugaan isiniin jedha diina meechi deemate ganduma keenya warra ollaa keenya kana miidiyaa isaanii seenatti dhaggeeffadha waan isaanitti jiran ol ooftu sanuma achi ooftu sanuma gad ooftu sanuma jechuudha kanaaf akkamitti malanna maal godhuu qabna waan jedhamu Oromoo irratti mala akkamiin jalaa bahuu dandeenya waan jedhamu ummata kana waraana kana fakkeenya waraana fi waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti araara bu'e kan akkamitti fashaleessinaa yookaan akkamitti shira gidduutti
fixanna jee diinni karaa barbaaddataa jira hulee barbaaddataa jira keenya immoo daandii gubbarratti dhaabbateeti gamaa gamana dhagaa walitti kan darbu arginaa jechuudha kuni Oromolleef salphina Oromolleef kufa hawaasalleef baay'ee rakkoodha jechuudha diinagdee biyya sanilleetiif baay'ee sodaadha jechuudha kanaaf osoo dandame mootummaan osoo nageenya buusee ummata kana hundaayyuu ummataa fi waraanaa fi kan mootummaa keessa jiruu fi waraana aada jirudee walitti fidanii tokko godhanii baay'ee nama gammachiisa jechuudha egaan daawwattoota kiyya mee kadiiree duraan bilisiginnaa ture hamma immoo gara waraana bilisummaa Oromoo deeggaruutti kan deebi'e kaabuttaan asirratti waan inni jedhu sin dhaggeeffachiise viidiyoo gara goolabuutti deemna afaana bu'a. Jaal sanyii sirna mililikiin buqqisaa jechaan ture akkuma kiyya dhaydeetiis mililik daawwatte la ilaha Sila fuudhamni masaraa san dhaqee namicha san osoo mitiyyi kaabuttaan leenga akka namicha san argee ture achi baara kan achi fiigee Ameerikaatti deebi'ee waan ofiitiin ragaa ba'aa jira jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan viidiyoon har'a isiniif qabadee dhufelleen kana fakkaata jechuudha akkasumas tolu abdii qaba jechuudha. Daawwattoota kiyyaa walii galtee nagaa rabbi nuuf haa godhu biyya keenyallee nagaa nuuf haa godhu isiniin jenna asumaan eebbisuu barbaadna jechuudha. Namoonni chaanaala keenyaaf hanga ammaa haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo like godhaa viidiyoon dabalataan ofii isaatiin akkasiin dhaqqabamu mallattoo notification banuu hin dagatina yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti waan isin fakkaate viidiyoo irraa waan isinitti mul'ate komentii jalaan nu barreessuu hin dagatina viidiyoo share waliif godhaa qophiin har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.